Hayyee hordoftoota garee chaanalii yuutuubii Oroo Akaadaamii kan ta'e Jimmaa Yuunivarsiitii akkuma waliin daawwattan isin jenna. Nu wajjin haga dhumaatitti turtii gaarii jenna. Inni asii mul'atu kun kaaffee barattootaati kan sooshaal kan naachuraalee kan itti fayyadaman. Inni kun immoo kolleejii warra sooshaaliidhaati. Inni adiin darbeetu sun jechuudha. Gamoon achi mul'atu sun immoo kan halluu magariisaa immoo giriin biildingi jedhama. Inni adiin olii mul'atu sun immoo kan kaaffee warra barattoota heelziidhaati. Kun immoo daandiin karaa bahiinsa gara alaatii kan barattoota jechuudha. Lakkoofsa sadaffaa jedhama. Inni halluu adii sun immoo reejistara waliigalaa kan Jimmaa kaampaasiidhaati. Giriin biildingii kana keessa baankilee adda addaatu jira. Tajaajila barattootaa kan kennu hedduutu jira. As keessatti barattoonni tajaajila adda addaa argatu. Daandiin kun immoo kan gara keessatti deemu kun immoo kallattii doormii dubartootaati. Inni immoo irraa gadiin kun immoo daandii kallattii gara sooshaal laabraarii geessu. Inni kun immoo daandii kallattii gara kaaffee kookeetii fi doormii barattoota fayyaa akkasumas doormii barattoota naachuraalii fi sooshaaliidhaati. Baasawwee doormiin barattoota fayyaa immoo kan jiru miin kaampaasii keessa. Maqaan isaa Abbaa Jifaar jedhama. Kan barattoota naachuraalii immoo Abdiisaa jedhama. Kun immoo paarkii magariisa naannoo kaaffee kookeetitti argamudha. As keessa ta'aniiti erga ciree yookiin laaqana isaanii nyaatanii buna sitti dhugu. Bilisaa miti garuu qarshiidha malee. Kun akkuma argitan teessuma tarreessanii jiru. Kuni kan kuusaa fakkaatu kun mana kompiitaraa kan barattoonni itti fayyadamani. Kun immoo doormii barattoota isaa Abdiisaa jedhamu kan naachuraalii kan barsiisotaati jechuudha. Warra koompitiishinaalii fi BDdha.